kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaala Maddoolabuu Miidiyaa kun Maddoolabuu Miidiyaa irraa yeroo maragama keessaniin kan keenya oduudha. Jalqabarratti chaanaala keenya subscribe like godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Maatii chaanaala keenyaa kanneen hin taane maatii chaanaala keenyaa tahaa isiniin jenna. Hanga footoo oduutiin isiniif eegadha. President Masri Abdul Fattah al-Sisi fi President Manamari Cahumsa Birmadummaa Suudaan Lieutenant General Abdul Fattah al-Burhan bishaan laga Abbayyaa irratti wal mari'atanii kan jiran gama biraatiin ammoo Suudaan keessatti balaan lolaatiin miidhamaa jiraachuunis kan eeramudha. Hooggantoonni humna galaanaa Somaaliyaalaand, Yemanii fi Jabuutii eegumsa galaana diimaa irratti marii bal'aa taasisanii kan jiranidha. Naannoo Amaaraatti aangawaan mootummaa tokko qaama hidhatiin ajjeefamuun dhagahame kan jiru. Itoophiyaan biyyoota Sahaaraa gadii keessatti guddina olaanaa kan galmeessitu ta'uu IMF gabaasee kan jiru. Trump ammas Puutiin waliin qaamaan wal arguudhaaf dhimmoota waraana Yuukireen mari'achuudhaaf akka adeemus beekamee kan jiru ta'uun hanga footoo oduutii bal'inni isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Itoophiyaan biyyoota Sahaaraa gadii keessatti guddina olaanaa kan galmeessitu ta'uu IMF ragaan argisiisee kan eeru. Dhaabbanni maallaqa addunyaa IMF ragaan guddina diinagdee bara 2025 fooyya'insa Itoophiyaan biyyoota Sahaaraa gadii keessatti guddina olaanaa kan galmeessitu ta'uudhaas himamaa kan jiru. Akka ragaa kanaatti Itoophiyaan guddina parsantaa 7.2 galmeessuu isiitis ibsa keessatti ibsamee kan jiru. IMF dhimmoota diinagdee Eertiraa ilaalchisuudhaan ragaa kanneen waan hin qabneef bakka duwwaa kaa'ee darbuun isaatis kunis yaaddoo ta'ee kan jiru. Suudaan kibbaa parsantaa 24, Giiniin 7.2, Beeniin parsantaa 7 akka galmeessanis ragaan kan eeru. Itoophiyaan bara 2018 parsantaa 9 galmeessuu isiitis karoorsuudhaaf pirezidaantiin FDR Taayye Asqasillaasee torban darbee ifoomsee kan jiru. Kana caalaa ammoo parsantaa 7.2 galmeessuun isiitis ol ka'iinsa guddaa kan argisiisu ta'uudhaas eeramaa kan jiru. Naannoo Amaaraa keessatti aangawaan mootummaa tokko ajjeefamuun dhagahame kan jiru. Naannoo Amaaraa godina Goojjam Bahaatti itti aanaan bulchaa aanaa Innaamayii kan ture obbo Addisuu Tashaala rasaasaan ajjeefamuu bulchaan aanichaa tokko beeksisee kan jiru. Akka kominikeeshiniin aanaa onkololeessa 6 bara 2018 fuula Facebook isaanii irratti ibseen itti aanaan bulchaa kunis ganama naannoo sa'aatii 12 mana isaatii bahee osoo iddoo hojiitti deemaa jiru rasaasaan ajjeefamuudhaas gabaafamee kan jiru. Ajjechaan kunis gareewwan finxaaleeyyii akka ta'es komii isaa keessatti ibsee kan jiru. Mootummaan gareewwan bosona keessatti socho'aniif gara karaa nagaa fi mariitti dhufanii rakkoowwan jiru akka furataniifis deebii yeroo garagaraa waamichaas dhiyeessee akka tures ibsa isaanii keessatti hubachiisanii kan jiru. Haa ta'u malee yeroo obboloonni keenya bosona jiran karaa nagahaan galaa ja'an jaalalaan simachaa jiran gaara keessa taa'anii gochaa akkanaa kana balleessaa jiran kun diinummaatti fudhanna jechuudhaanis dubbatanii kan jiran. Ammas akka tasaatti lubbuun namoota dhuunfaa galaafachaa jiraachuudhaas eeranii kan jiran. Itti dabaluunis humnoonni gara jabeeyyiin aanaa keenya keessatti socho'an gara jabinaa fi akkasumas finxaaleeyyii kanneen yaada osoo hin taane qawweedhaan kan socho'anii fi qawweetti kan amananii fi guddinaa fi misooma lammiilee balleessuudhaaf kan xiyyeeffatan ta'uudhaas ibsanii kan jiran. Humnoonni kunneenis gidiraa ulfaataa uummata aanichaa dheereessee jiraachuudhaas himee kan jiru. Ibsa isaanii keessatti obbo Addisuun nama nagahaa qulqulluu fi cimaa amanamaa fi eegumsa uummataa fi mootummaa galmaan ga'uudhaaf kan kaayyeeffate akkasumas misoomaa fi bulchiinsa gaarii hawaasa fayyadamoo taasisuu keessattis halkaniif guyyaa hojjechaa ture jechuudhaan dubbata. Itti dabaluunis raayyaa ittisa biyyaa humna waloo waliin ta'uudhaan yeroo kamuu caalaa kutannoon qindoominaan hojii nageenyaa irratti hojjechuun barbaachisaa ta'uudhaas ibsa kominikeeshinichi aanaasanii gabaasirraa hubannee kan jirrudha. Hooggantoonni humna galaanaa kanneen akka biyyoota Somaaliyaalaand, Yemanii fi Jabuutii torban kana magaalaa Jabuutiitti wal arguudhaan dhimmoota ijoo kanneen akka daldala idila addunyaa fi tasgabbii naannawaa irratti mirkaneessuun akkasumas galoo galaana diimaa fi galoo galaana Eeden irratti qindoominaan hojjechuuf marii gaggeessanii kan jiranidha. Walgahii waajjira muummee humna galaana Jabuutiitti gaggeeffame kan irratti ajajaa waliigalaa humna galaana Somaaliyaalaand Ahmad Hurii Haree fi ajajaa waliigalaa humna galaana Yemen Khalid Ali Muhammad Salii fi ajajaa humna waliigala galaanaa Jabuutii Wasii Umar
Baqoree argamuun isaaniiti seeranii kan jiran. Kaayyoon walgahii kanaa inni guddaanis nageenya bishaanii irratti waliin eeguu fi balaawwan galaana irratti mudatan waliin ittisuu fi guddiseentummaa biyyoota alaa naannicha irratti mul'achaa jiru qolachuu akka ta'es eeramaa kan jiru. Keessumattuu daandiiwwan gurguddaan galaana addunyaa kanneen garaagaraa wal qunnamsiisu galaana Diimaa fi galoo galaana Eden keessatti rakkoowwan saamicha kotorbaandii fi balaa naannawaa ittisuun hojiiwwan nageenya galaanaa waloo fi wal jijjiiruun odeeffannoo irratti marii bal'aa taasisanii kan jiran. Biyyoonni sadeen gidduuttis wal jijjiirraa odeeffannoo yeroodhaa gara yerootti nageenya galaanaa irratti taasifamuuf tarkaanfiin qindoominaa galaanotaa irratti mudataa jiru hambisuudhaaf gaheen keenya guddaadhaas jechuudhaan dubbatanii kan jiran ta'us ni eera. Kana malees konferensiin nageenya galaanaa kanaan dura qindoomina Faransaay Jabuutii keessatti gaggeeffamaa kan ture kunis tasgabbii galaana Diimaa irratti kan xiyyeeffate cimsuuf kan gargaaru jedhan. Akka gabaasa Hoorn Dipaartimentii irraa argame kan mul'isutti walgahiin Jabuutitti gaggeeffame kunis daandiiwwan bishaan addunyaa irratti hojiiwwan ittiin baay'atuu fi akkasumas tarsiimoowwan baay'ee barbaachisaa akka ta'es eeramaa kan jiru. Bulchiinsi galaana naannoo cimsuudhaaf waadaa haaree Somaaliyaalaand Yemen Jabuutiin walii galuun isaaniitis eeramee kan jirudha. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Sisi fi pirezidaantiin mana marii cimsa birmadummaa Suudaan Leetanaal Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan bishaan Abbayyaa fi muddama Suudaan ilaalchisuudhaan marii onkololeessa 15 bara 2025 Kaayirootti taasiseen bishaan Abbayyaa irratti murtee gartokkee irra deebiidhaan akka murtaa'u qabus kana kan morman ta'uudhaas eeranii kan jiran. Marii dhimma waloo Misrii fi Suudaan gidduutti Kaayiroo masaraa mootummaa biyyattii keessatti kan taasifamee fi biyyoonni lama bishaan Abbayyaa ilaalchisuudhaan marii taasisuudhaas himanii kan jiran. Murteen gartokkee kunis seera idil addunyaa falleessuun guutumatti kan morman ta'uudhaas ibsa biiroo pirezidaantii Masrii irraa ifoomeen eeramaa kan jiru. Dhiyeenya kanattis pirezidaantii Masrii ibsa fuula miidiyaa isaanii irratti dhimmoota Abbayyaa wajjin wal qabsiisuudhaan maxxansuu isaatis kan yaadatamu akka ta'es ni eerama. Ambaasaadar Mohammad Al-Saawiin akka himanitti Leetanaal Jeneraal Al-Burhaaniin Suudaanii fi Misrii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ilaalchisuudhaan ejjennoo tokko akka qabanis mirkaneessanii kan jiran. Dantaa waloo isaanii tarkaanfachuudhaa fi qindoominaa fi marii cimsuu keessatti Al-Siisiin waloodhaan waliigaltee waliif mallatteessuudhaas ibsanii kan jiran. Gama biraatiin ammoo Suudaan muddama isa cimaa keessa kan jiruu fi kana tasgabbeessuu keessattis tattaaffii kan taasisan ta'uu fi mariidhaan kan furan ta'uudhaas Al-Siisiin Masrii tokkummaa birmadummaa fi akkasumas kabaja daangaa Suudaan deeggaruu keessatti gahee gama olaanaa kan bahattu ta'uudhaas eeraa kan jiran. Al-Burhaan gama isaaniitiinis deeggarsa itti fufiinsa qabu tattaaffii pirezidaantiin Al-Siisiin taasisaa jiruuf galateeffatanii kan jiran. Kunis walitti dhufeenya gad fagoo uummata lamaan gidduu jiru kan argisiisuu fi argisiisni kunis tattaaffii Suudaan muddama amma keessa jiru keessaa akka baatuuf deeggarsa kan taasisan ta'uudhaas eeranii kan jiran. Walgahii kana irratti gama Misrii irraa ministeerri dhimma alaa godaantotaa fi akkasumas lammiilee alaa Masrii Badrii Abdullaahii fi daariktara waliigala odeeffannoo Meejar Jeneraal Hassan Rashid akka argamanis eeranii kan jiran. Jillee Suudaan immoo ministeera dhimma alaa Suudaan Muhii Al-Diinaa Salaamii fi daariktara waliigala odeeffannoo Leetanaal Jeneraal Ahmad Ibrahim. Kaayirootti ammoo ambaasaadara Suudaan Injiinar Leetanaal Jeneraal Imaad Al-Diinii Mustafaa fi daariktara biiroo pirezidaantii mana marii birmadummaa Suudaan Meejar Jeneraal Adil Ismaa'il Abubakar akka argamanis eeranii kan jiran. Kanuma wajjin wal qabatee dhimmoota laga Abbayyaa keessatti hariiroon isaan waliin qaban keessumattuu rakkoo guddaa nurratti uumee jira jechuudhaan dubbatan. Gama kaaniin ammoo Suudaan keessatti balaa lolaa magaalota hedduu weerarii akka jirus kanaan dura odeeffannoo gama keessaniin geenyeen hubattan jennee kan abdanudha. Kanaanis wal qabatee uummanni qeef qabeenyi isaan irraa buqqa'aa jiraachuudhaas ni eerama. Kanuma wajjinis wal qabatee Misrii gama ammaa kanaan layni Abbayyaa nurraa xiqqaachaa jira jechuudhaanis yaaddoo cimaa qabus eeraa kan jiranidha. Gama Itoophiyaatiin ammoo Itoophiyaan yoomiyyuu taanaan hiini keenya jedhee itti muddaa jiraachuunis kan eeramudha. Pirezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelensky yeroo pirezidaantiin Tiraamp misaa'il keessoo Raashiyaa seenee haleeluu danda'u Tim Hamwork kan jedhamu Yuukireen hidhachiisuudhaaf yaadaa jirutti gara Waashingtan imaluun dhagahamee kan jiru. Daawwannaan isaatis ergaa amajjii sadaffaa akka ta'e pirezidaantiin Tiraamp waliinis mari'atee akka jirus dhagahamee kan jiru. Waliigalteen qondaaltota kunneenis erga Tiraamp haasaa bilbilaa pirezidaantii Raashiyaa Volodymyr Puutinii waliin taasise irratti oduu abdachiisaa akka ta'e tures kan eeramudha.
jechuudha. Aangoonni USA fi Raashiyaa kunneenis erga bilbilaan dubbataniin booda hangaritti qaama wal arguudhaas akka mari'atanii jiranis eeramee kan jiru. Erga hagayyaatti yeroo jalqabaatiif Puutiniif kan bilbile pirezidaantiin Tiraamp haasaa kan taasise milkaa'uudhaas ibsee kan jiru. Itti aanaan isaa torban dhufu garee biyyoota lamaanii irra jiraniif akka wal gargaaruus himanii akka jiran kan yaadatamudha. Tiraamp akkuma Zeleniskii USA seenitti Raashiyaan ergaa waraana misaa'ilii Timaawak dhageessee hatattamaan gara mariitti akka seentee jirtus eeramaa kan jiru. Zeleniskiin Ameerikaan akka misaa'ila fageenya kiiloomeetira 2500 irratti haleellii raawwachuu danda'u Yukireeniif kennu iseetis gaafate akka jirus ni yaadatama. Jalqaba torbee kanaa keessatti waa'ee misaa'ilaa kana pirezidaantiin Ameerikaa Zeleniskii wajjin kan haasa'e akka tures ni yaadatama. Tiraamp gamasiin erga bilbila Puutinitti bilbilee booda waa'ee misaa'ila kana gaafate misaa'ila kanas kuusaa keessaa qabaachuu kunis akka hin kenninis eeramaa akka jirus ni himama. Tiraamp erga Puutin bilbilee xumuree booda qabxiiwwan ijoo irratti haasaa wayita waraana Yuukireen xumuruudhaaf hariiroowwan daldala USA fi Raashiyaa qabdu daran akka cimtuufis miidiyaa hawaasa isaanii True Social irratti ibsee akka jirus ni eeramaa kan jirudha. Gorsitoonni olaanoo biyyoota lamaanii torban dhufu keessatti bakka hin beekamne wal arguudhaaf akka jiranii fi jilli Ameerikaa ministeera dhimma alaa biyyattii akka hoogganamus eeramaa kan jiru. Tiraamp waan Puutinii waliin bilbilaan dubbataniin jimmata har'aa Onkoleessa 17 Zeleniskiif himuudhaas eeranii kan jiran. Haasaan bilbilaan taasisan abdachiisaa tahuu erga ibsan booda torban lamaan keessatti hangaritti akka qaama wal arganis Tiraamp himee kan jiru. Ministeerri muummee Hangarii Viktor Orban waliigalteewwan Budaapestaa keessatti taa'amaa jiru ummanni addunyaa nagaa jaalata jechuudhaanis oduu aangoota irraa argame kan eeru. Erga hagayya darbee Alaaksaatti qaama wal arganii mari'atan boodas Tiraamp dhimma waraana Yuukireen irratti Puutinii waliin hariiroo gahaa akka taasisus eeraa kan jiru. Inumayyuu sadarkaa itti aanu keessatti nageenya waaraan biyyootii lamaan keessatti kan buus eeramaa kan jiru. Tiraamp fi Puutin hagayya 15 2025 wayita Alaaksaatti qaama wal arkanii booda waraana Yuukireen akka xumuramus abdachiisee akka jirus ni eerama. Raashiyaan guutumatti Yuukireen kan weerarte gurraandhala 2022 akka tures eeramaa kan jirudha. Kibxata kaleessa aangoonni Ameerikaa fi Yuukireen Saudi Arabiyaa Raashiyaa waliigalteewwan nageenyaa tasgabbeessuudhaaf haala dandeessuu irratti marii eegalanii kan jiran. Biyyottiin marii nageenyaa kana keessatti kanneen filatan dursanii biyyoota mootii Mohammed ibn Salaa walitti dhufeenya cimaa pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutinii fi akkasumas pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin kan qaban ta'uudhaas kaa'amee kan jiru. Mootiin Saudi Arabiyaa biyyoota wal waraanaa jiran jidduutti jaarsummaa nan ta'a jechuudhaanis dubbatee kan jiru. Biyyi xiqqoon ollaa Saudi Arabiyaa Qatar waggoottan 20 dabaran keessatti addunyaan biyyoota marii nageenyaa keessatti gaggeeffamaa jiru ta'uudhaas ni beekama. Israa'elii fi Gaazaa gidduutti waliigaltee dhukaasa dhaabuu amma jiru qindoomina gahaadhaan dursaa jiraachuudhaas eeranii kan jiranidha. Saudi Arabiyaan gahee jaarsummaa haaraa kana osoo hin filatin dura waggoottan hedduudhaaf amala dubbii dubbachuudhaas kan hin barbaanne ta'uudhaas eeramaa kan jiru. Bara 2015 keessatti wal waraansaa Yemen keessatti mootummaa deeggaruudhaan jiddu seentummaa hidhattoota Huutii irratti haleellii qilleensaa maddii raawwattee akka turtes ni eerama. Bara 2017 ammoo mootummaa Liibaanos Saudi Arabiyaan ministeera muummee Liibaanos Ali Hariir aangoo akka gadhiisaniifis dhiibbaawwan guddaa hojjettee akka turtes ni eerama. Bara 2018 immoo Saudi Arabiyaan balaaleffachuudhaan kan beekamu gaazexeessaan Jamaal Kaashoogii ergannoowwan mootummaa imbaasii biyyattii Istaanbul keessatti argamtu keessatti akka ajjeefamus taasisee kan jiru. Ameerikaan Washington waahila instituutii baha giddu galeessaa kan Dr. Pooli Saaliim hoogganaan Muhammad bin Saaliimiin durfamu shira walitti buusuun qindeessaa akka tures ni eera. Haa ta'u malee hooggansi kunis walitti bu'iinsa hambisuu keessatti mariiwwan nageenyaa keessummeessuudhaaf gaarii jechuudhaanis addunyaan iddoowwan garaagaraa keessatti hubachiisaa jiraachuun BBC'n himee kan jiru. Saudi Arabiyaan nageenyaa fi tasgabbii baha giddu galeessaa keessatti kan fooyya'uu fi adda durummaadhaan
mariiwwan nageenyaa haala mijataan biyyattii keessatti kan uumame ta'uu fi Instituutiin Washington Ameerikaa bu'uureffachuudhaan dhimmoota baha giddu galeessaa irratti xiyyeeffachuun kan hojjetu ta'uudhaas eeranii kan jiran. Kunis babaalatti erguu qofa osoo hin tahin hirkachuu dhabuu dameewwan diinagdee haaraa cimsuu fi mala daldala alaa hawwachiisuu keessatti taasisaa jiraachuun qaama barbaachisaas akka ta'e BBC'n himee kan jiru. Saudi Arabiyaan seenaa nagahaa kan dhufe gochuu keessattis waggoottan kurnan hedduu lakkoofsee kan jiru. Bara 1989tti qaama Libaanos wal waraanaa turan gara waliigaltee tattaaffii fi akkasumas qajeelaa ta'etti booda bara 1990tti waliigaltee dhukaasa dhaabuu kan jaarsummaadhaan jidduu seenan ta'uudhaas eeranii kan jiran. Kunis wal waraansa biyyattii keessaa waggoottan 15 ittiin ture dhabamsiisuudhaas hojiiwwan ciccimaa hojjetanii kan jiran. Bara 2007tti waldhabdeewwan gareewwan Filistiin kan ta'e Hamaasii fi Fathaa jidduu ture. Kunis dhaabuudhaaf makkatti waliigalteewwan isaanii waliif mallatteessuudhaas kan yaadatamudha. Dhiheenya kana immoo dursummaadhaan mootiin Mohammed bin Salim Saudi Arabiyaatti deebifatee gaheewwan isaa nagaa buusuudhaaf keessummeessaa jiraachuus eeramaa kan jiru. Bara 2022 irraa eegalee ammoo finciltoota Huutii Yemenitti argamuudhaan waliigalteewwan dhukaasa dhaabuu taasisuun isaatis ni yaadatama. Akkasumas marii walitti bu'iinsa Suudaan keessattis hirmaannaa ajajoota waraana biyyattii jidduu jiran waraana yeroo dheeraadhaaf gaggeeffamaa ture keessummeessuudhaafis qophii gahaa godhee akka tures ni yaadatama. Saudi Arabiyaan bara 2022 Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti marii taasisuudhaaf booji'amtoota waraanaa 250 walitti bu'iinsa biyyoota lamaanii qabamanii turan gadhiisuudhaan gara mariitti akka seenanis kana olaantummaan nan dursa jettee fudhattee akka turtes ni eerama. Karaa biraatiin Qatar, Ameerikaa fi Masrii waliin ta'uudhaan ammajjii bara 2025 Israa'eel fi Hamas gidduutti dhukaasa dhaabuun isaa kunis mariiwwan ciccimaa taasisaa jiraachuudhaas eeramaa kan jiru. Bara 2020tti immoo Qatar waraana Afgaanistaan waggoottan 18 gaggeeffaman dhaabuudhaaf Taalibaanii fi Ameerikaan gidduutti waliigaltee nagahaa taasisuudhaan jaarsummaan tajaajiltii akka turte ni eerama. Ameerikaa fi michoonni ishee waraana buusuudhaan Taalibaan biyyattii to'achuu akka dandeesses eeramaa kan jiru. Akkasumas bara 2020tti milkaa'uu baatus waliigaltee dhukaasa dhaabuu mootummaa Yemanii fi hidhattoota Yemen gidduutti taasisee akka tures ni yaadatama. Qatar waliigalteewwan nageenya Afrikaa keessatti taasisan irrattis hirmaannaa hedduu kan baattu. Tokkoffaan bara 2022 mootummaa Chaadii fi mormitoota hedduu gidduutti waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasistee kan jirtu. Kan biraa immoo mootummaan Suudaanii fi garee hidhattootaa gidduuttis bulchiinsa lixa Daaruuf keessatti waliigalteewwan nagaa taasisuunis kan yaadatamudha. Bara 2008tti immoo gareewwan mormituu Libaanos gidduutti muddamni cimaan kan uumame wal waraansaa dhaabuudhaaf gahee isii kan baate ta'uudhaas Qatar irraa gaheen hedduu kan baate ta'uudhaas ni eerama. Qatar bara 1995 hanga bara 2023 bara dursaan biyyattii yeroo sanii Hamad bin Khalifa Al Thani jaarsummaa nageenyaa kan dursuu eegale hoggaa ta'u. Kanaaf sababni dursaa ammoo kunis kuusaawwan gaazii Naazir Doorii fi akkasumas Saawuzpoorii akka ta'es ni eera. Galoo galaana Qatar bara 1990 irraa eegalee misooma barbaachisaan irratti hojjetamaa jiraachuus ni eera. Jaarsummaa